yaaduu danda'a jedhee kan haa ta'u waan gabaabaa dubbachuu kan barbaadudha waaqayyo yeroo kana sa'aatii kana sana eebbisee nuu kenne isa nu wajjin jiraatee galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u asirra kan jirtanii obboloonni keenya teelame kan dhuftanis silas kan jirtanis egaa maqaa waaqayyo abbaa kana namaa kana firoomtuutiin hundi keessan attama ooltanii jedhee nagaa waaqayyo sinii dhiyeessaa. Nagaa maqaa waaqayyo nagaa gubbaa hundumtuu tole egaa maqaa waaqayyo yeroo dhaanii maqaan ishee biraa kan namni maqaan geessii keenya dubaroo maalamii ergamoota isaa qulqulloota isaa bakka hundumaatti galanni guddaan isaaniif haa ta'u yeroo kana sa'aatii kana waaqayyo yeroo gabaabduu kana keessatti sagalee kanaan akka eebbifamuudhaa fi inni nu barsiisuun inni nutti dubbachuun jaalala isaa nuuf haa ta'u egaa sagalee gabaabaa guyyaa irraa hin ta'a jedhee ani yaada kootiin qabadhee dubbachuu barbaadu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irraa sagalee jiruun akka ittiin eebbifamuu barbaade innis maal jedhaa kan na duukaa bu'u fedhuu yoo jiraate mataa isaa haa ganuu jedha. Kan na duukaa bu'u fedhuu yoo jiraate mataa isaa haa ganuu jedha. Egaa jechi kun jecha cimaadha yeroo ilaallu yeroo dubbatamu jechuma akkasumatti dubbatamee darbu osoo hin taane yoo gadi fageessinee ilaalle jecha cimaadha. Akkamitti yoo jennee ilaalle mataa isaa haa ganu inni na duukaa bu'uu barbaadu mataa isaa haa ganu gaafa jedhu maa inni mataa isaa haa ganu ofii isaa haa ganu jedhu iddoo tokkotti immoo maan of ganu namummaan ofii maal barbaada? Namummaan keenya maal barbaada? Jiraachuudhaaf maal barbaadna? Kan jedhu sanaatti baafnee beekamu namni nama ta'ee eega uumamee booda maal barbaada? Waaqayyo immoo maal barbaada? Na duukaa bu'u inni maal barbaada? Namummaan keenya maal barbaada? Wanta kana jechuutti ilaaluu barbaachisaadha. Maaliifi namummaan keenya eega jiraanne namni deebisuuf barbaadu jiraachuu barbaada nyaachuu barbaada uffachuu barbaada jireenya bareedaa jiraachuu barbaada tasgabbiidhaan jiraachuu barbaada. Egaa waan hundumaa dhalli namaa kun maal barbaada? Fedha namaati waanta ta'eefi waanta sana barbaachisu hundumtuu akka inni guutamuu barbaada jechuudha. Garuu gooftaan namaa jedhee kan na duukaa bu'uu barbaadu ofiisaa jedhu wantoota ammaa kana gaafnee waan amma isa barbaachisu na dhiisee waaqayyo ana duukaa bu'u kan inni filate waan kana hundumaa yeroo dhiisee na duukaa bu'u kan jedhudha. Yeroo akkana jedhu immoo namni waaqayyo duukaa bu'u hin nyaatu hin jiraatu waan isa barbaachisu hundumaa argachuu hin danda'u inni isa barbaachisu. Kun hundumtuu immoo yaadu tana hin barbaachisuutu hin taane caalchisee waan barbaadu waan jedhu sagalee kootti qabamee haa jiraatu. Wantoota kana immoo gooftummaa biree ofirra hin kaa'atin isaan kanarra kan jiru ana waaqayyootu jira nyaatarra waaqayyootu jabaadha jiraata jiraachuu qabeenyaa waan hundumaa argachuun fedhii namni tasgabbiidhaan manatti galee ba'uu hundumaa irra isa hundumaa jaalu kan waaqayyotu caalaa kan jedhuudhaanii jireenya namaa hundumaa isa kana laaltanii hin sodaatinaa kan jedhu sagalee kana itti baa jechuudha. Waan kanarraa karaa waaqayyoo irra deemu waan hundumaa fedha keenya hundumaa dhiibnee yoo karaa isaa irra deemnee tasgabbiin yookaan mo'icha yookaan immoo milkaa'insa kanaan jedhu akka kana kan ta'edha. Kana kan mirkaneessu immoo warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu
dandeenye hin sodaatinaa jira. Kun jechuun foon namaa ajjeesanii lubbuu ajjeesuu hin dandeenye. Lubbuu kan ajjeesu Waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo malee lubbuu kan ajjeesu hin jiru. Lubbuun bakka turte sila hafuura. Waaqayyo hafuura isaatti baatee hafuura isaa fudhate. Hafuura. Egaan kun kanaaf iyyuu warra foon ajjeesan har'a biyya lafaa irratti dubbii Waaqayyootiif jecha sagalee isaatiif jecha karaa garaa garaan namni wareegamtummaa jiran gochaa jira. Aarsaa kana keessaa jira. Keessumas isin ammoo hojii keessan dhiisanii kan isin biyyaa baatan jireenya jijjiirrachuudhaaf fooyya'uudhaaf nama ta'anii argamuudhaaf isa kana hundumaa dhiisanii yeroo keessan itti kennanii Waaqayyotu caala. Yoon kana barbaacha biyyaa ba'eenu kan Waaqayyo immoo hin caalaa. Waaqni nan biyya taa'ee waaqessu waaqa na bira taa'ee waaqessu waaquma tokko isana keessa jiru isani waaqessu sanaadhaa jettanii waan hundumaa kana dhiiftanii yeroo keessan itti kennitanii hojii keessanirraa yeroo itti kennitanii utuma hojii keessan duukaa buutamuu sagalee Waaqayyoof iddoo itti kennitanii dubbii Waaqayyootu caala jettanii mareetu caala. Mareen obboloota kun gaariidha. Dubbii Waaqayyootu wattumsina jettanii itti dhiisuun sun dhiiftanii gara kanatti yeroo isin deebiftanii inni kun ofuma isaatiiyyuu maal ta'uu danda'eera filachuudha jechuudha. Wareegamummaa isin dhiyeessan aarsaa isin dhiyeessanidha jechuudha. Kanaafiyyuu kana gidduutti immoo warri foon namaa ajjeesan sun maaliif ajjeesu foon? Maaliif akka fedha isaanii akkam barbaadetti ta'uu akka yaadetti maaliif hin taatu jedhee aboo kana hin dhagiru. Isaan kana hin sodaatinaa dhugaadhaaf dhaabadhaa. Dhugaa bakka itti kennaa. Dhugaan waan ta'eef dhugaa dubbadhaatii waan hundumaan kana fudhadhaa jedhe beeki. Isaan kana hin sodaatinaa kun foonii. Foonni immoo sila iyyuu biyyoodhaan biyyoon immoo dhuguma dabartii biyyoon amma bolfaltu amma jabaattu. Fakkeenyaaf amma foonni kun kiiloo 100 ta'u 80 ta'u foonni nufaneeru biyyoo kiiloo 100 jechuudha. Biyyoo kiiloo 80 jechuudha. Biyyoo kiiloo 70 jechuudha. Biyyoon jechuudha kan inni dhumaan deebiin garuu lubbuun jiraata. Wanti namni lama hojjetu immoo lubbuudhaan malee fooniin miti. Kanaafuu isaan kana hin sodaatinaa. Jabaadhaa jedhee sagaleen Waaqayyoo kan nutti himu waan ta'eef isa kana jabaachuun barbaachisaadha. Egaa jireenya keenya keessatti dhugaadhaaf jedhanii wareegamummaa jechuun amantaa qajeeltuudhaa fi kan dhugaa ba'u yookaan wabii dhugaadhaaf amantaa dhugaadhaaf jedhanii kan gidiraa fi absuura garaa garaa keessa kan darbanidha. Egaa waa'ee dhugaadhaaf jedhanii waa'ee dubbii Waaqayyoodhaaf jedhanii warra dhugaa ba'an utuu hin sodaatin fakkeenyaaf amma hin hanne hin sonne mana waamanii aangoo kennanii fi itti hojjetu jedhanii waan hundumaa itti kennanii amma immoo sinnii miti jedhan aangoo kan Waaqayyo maan guunnee jedhan otoo hin taane kan keenya maan guunneedhaanii abbaan keenya kan isaan gidiraa argaa jiran kan Waaqayyo maan guunnee jedhan abboonni Waaqayyo cabsitee miti. Utuu abboonni Waaqayyo cabsitee karaa Waaqayyoodhaa jallatee ilaa ganda goote Waaqayyo kana sirraa barbaada tajaajiloo kana dagattee jedhamaniitu hidhamanii gaafata. Garuu warri yeroodhaaf biyya bulchan keenya maan guunnee ga'uu diddee waan nuyi jennu maan raawwachuu diddee waan nuyi sitti nu maan goone jedhamee gaafata. of kennuudhaan kana
keessaa qaba. Isa kana waa tokko ilaallee sakaan immoo yeroo biraatti ilaaluu dandeenya. Walumaa gala wareegamummaan magariisi jira. Wareegamummaan adiin jira. Wareegamummaan diimaan jira. Wareegamummaan kun egaa gosa shan of keessaa kan qabaatu beekamaadha jechuudha. Kanaaf wareegamummaan magariisi kun isa kamidha jennee ilaallu inni kun fedha hammeenya keessa keenya keessa jiru waliin qabsoo taasisuudha. Maaliif kun hammeenyi wanta madaa yookaan dhabamsiisuudhaaf kadhannaa sagaluudhaaf kennaawwan garaagaraa qabsaa'udha. Harki kee yookaan miilli kee yoo si dogoggortee fedhee murii ofirraa gatii jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 8 gubbaa irratti. Egaa fedhi foonii keessa keenya keessa waan baay'eetu jira. Waan baay'ee barbaada. Wal lolaa jechuudha. Tokko kana godhe, tokko kana godhidha, tokko soraatu godhe, tokko buuma godhu, tokko immoo jabaatudha. Fedhi foonii namummaa keenya keessa waa baay'eetu jira. Kanaaf inni kun keessa keenya keessa wal lolaa jechuudha. Gaafa wal lolu qabaa inni namni murteeffatee waan qajeeltee wareegamummaa sirrii magariisa jechuun waan qajeelaa bakka jirutti jechuudhaan kan namatti tolu jechuudha. Isa kana mo'atanii darbuudha kan jedhudha. Egaa wareegamummaan lammataa immoo adiidha. Adiidha. Inni kun immoo qabeenyaarraa of qusachuu, qorumsa haala qabeenyaadhaan sooromummaa walitti qabatee dhufu baqachuu jechuudha. Homtunuu kun waan qabu dhiisee na duukaa yoo bu'uu hin dandeenye barataa ta'uu hin danda'u jedha. Luqaas boqonnaa 14:27 gubbaarratti. Kanaaf wanta qabdu hundumaa dhiisii na duukaa bu'ii gaafa jedhuudha. Eessa na duukaa bu'ii gaafa jedhu daandiin sun daandii dhugaa akka hin taane. Daandii dhugaa immoo rakkachuu hin jira. Daandii dhugaa immoo hidhamuu hin jira. Daandii dhugaa immoo beela'uu hin jira. Daandii dhugaa immoo dhugaaf jireenya namaa gadi ta'uunis ni jiraata. Kanaaf dhugaan sabatu boon immoo bilisa nama baasa. Dhugaan awwaalamtee naftu. Yeroodhaaf yoo rakkataniyyuu, yeroodhaaf yoo dhiphataniyyuu, yeroodhaaf gidiraan yoo ta'eyyuu, yeroodhaaf waan warri amoo qabu cunqursanis amoo isaanii qabuuf Waaqayyo immoo yeroo qaba. Yeroo isaatti garuu huma kaasa. Garuu kan nurraa barbaachisu dhaabachuudhaaf, kan nurraa barbaachisu dandamachuudha. Dhaabannee kaayyoo keenya ilaaluudhaan isa kaan gaafa Waaqayyo jedhetti humna. Egaa Waaqayyo isa barsiisee isa immoo dubbii isaa nutti hime. Inni isa duukaa mulee keenyee nuyi mataa keenya gorfachuu akka dandeenyuuf isa nu gorsee maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Maqaan biiftuu keenya dura muraalanii ergamoota isaa qurxummoota isaa iddoo hundumaatti kan eebbifaman kan galateeffaman nuuf haa ta'u. Fayyaa ta'a. Ani waama gabaabduu ishee kanan dubbadhaa galatooma.